isaanii dhiigee imimmaan lolaasu isa kaan kolaasu isaan gula tokkoon famanii walirra ciciisu. Laboomni ho'achi keessaa qaama kee kan gubu dafqi fuuraa sun qaama bira darbee xiinsammuu si hubu. Lafa kabajni namummaatti mulqamu iddoo jireenya kee dhiphinaan golgamu kan itti dagaage hammeenya hamaan kanaaree jireenyi ilma namaa kanaaree jireenyi ilma namaan jedhe. Garuu kana hunda arga jedhee yaada hin beekne gaafa bahu mana silas gaafa uumu gargar godheetu uume hiree lubbuu tana isa kaan guyyaan ga'ee du'aa isa kaan jiraachuuf gaaraaf qilee bu'aa akka carraa ta'e inni darbe hundaa bahe bakka sanas ga'e gaafa argate nyaachaa ifatamaa jiraachaa waggoota lakkoofsise hadhooftus liqimsee haala hunda dabarse. Hamma ta'e dabarraafiin waa horii xinnoo takka kiishatti qabatee haadha kaleessa dirqiin irraanfachiifte sana yaadatee wanti hundumtuu akkuma kalee dhiisetti jira se'ee biyya galuuf ka'e. Hiriyyaan hiree guyyaa keessaas galasaaf gaggeessaniiru waggaa dhufee mana ga'u harmeensaa boqotaniiru. Anaakii harmee ganni jiidhaan bonee qoqqobni sun onee qe'een sun dukkana homtuu hin jiru bakkan duruu duri dhabummaan duruu duri kophummaa. Egaa nama gaafatu yookiin iyyaafatu hin qabu. Maarree ammaa ekeraa wajjin haasa'uudha kaacarraan inni qabu. Maali harmee jiruu kee kan kootirraa footee maaf akkas na goote? Ani bar horii argamsiisee galeeti si kunuunfachuu fedheeti nuuf dabarti jedheeti malee yooman yaade hammeenyaa yooman jaalle fageenya. Naaf dabartee siif dabarsa jedheeni malee akkattis gargar baana jedhee hin yaanne. Sin dhaba jedhee sin yaanne. Waggaa kanaa addunyaan guyyaa adiin itti dukkanooftee jiruunsaas golgoloofte. Gaafa kana galteef budoomni fageenyaa mudoomni jireenyaa hanqinni nameenyaa salphinni hammeenyaa gaafa kana galteef godaannisni godaansaa ilkeen hadhaasaa ulfoon biyyeessaa ulfinni biyyoosaa gaafa kana galteef namni rakkinni jireenyaa hammana hiraaree jireenya boriif filannoo qabaare harmee isaas dhabeera nama tokko biraan qabu jireenya isaa siichi jiru tilmaamuun isin hin dhibu. Haati waa hunda piroofaayilii nameenyaa istaayilii tokko aadaa nama keenyaa silayyuu waan akka haadhaa dhabee kan hin qabne gita maal jittinaan jedhe amma shakkii tokko malee araadaaf of bita. Araadaaf of bituu gadummaan of bituu araada jalatti dhukachuu hiree deegaa mudachuu araaduma kana. Galatooma asirratti tokko yaada tokko walaloo kana kan hin barreesse Aapiriilii 2 bara 2012 bara darbe kanaadha. Sababni irratti barraa'e illee namaan wal marenneetu kan irratti barreessinaan jedhamee namni sunis namuma isin beektanii torbee darbee I think ji'uma darbee kana keessa kitaaba ta'e eebbisittanii turtan kitaaba Hawwii Haji Idriisiin barreeffame. Isheedhaan walitti dhiyeenyaa qabna nama biyya tokkooti. Gaafa asitti calqaba asitti eebbifameera inni suni gaafa eebbifamu waan kitaaba kanaa walgitu isheen dandeettii koo waan beektuuf barreessinaan jette sanarratti guyyaa 3 keessatti barreessee qomatti galfadhee dhaqee jechuudha. Qomaanan gaafa sana achirratti bifa aaktiitiin achirratti mul'isee ture. Walaloo kana nan barreessa. Xinnoo nama sappoortii na godhu hin qabu. TikTok kanarra ani dhiyoon dhufee garuu waggaa tokko gaheera gamma followersiin kiyya hammana gaha. Mee akkaawuntiin kun yoo rakkina qabaate dheessa biraas banii as jala meeshiin godheera waloo seefuu jedhanni suni kanarratti aktingii qofan hojjechaara. Isa sanarratti immoo walaloon hojjechaara. Wanti baay'een kan keessa jiru jira. Ani hanga kan koo ani of beeka. Dargaggeessa waan baay'ee hojjechuu danda'udha. Artii aktingii kanaanis baay'een nan hojjedha. Hojiin koo azila hamma tokko ni jira. Walaloo kanas nan barreessa. Fakkii kaasuus nan danda'a. Annaawunsiidhas nan hojjedha. Hojii baay'een hojjedha. Muuziqaa kanas nan yaala garuu isa keessa seenuu hin barbaadu. Intervii ta'e tokko irratti dubbadheera waa'ee sana. Kanaaf sappoortiin barbaada. Nama na duuka dhaabbatiin barbaada. Nama kumaaf hunda tokko nama kiyya saba kiyya. Oromoon namni kuma tokko wayii kun yoo akkas taa'ee na laalu anaaf gammachuu kooti.
emotional ta'een dubbisin tadii kanayyuu jechuudha. Kanaaf sappoortii keessan ittiin barbaada. Hojii baay'een harkaa qaba isaa dhugaa dubbachuudhaaf. Carraa kanayyuu naaf laachuu keetiif Nasrii calqaba. Galatoomii Burtukaan kan siwwan barsiifte ishiidha. Burtukaan baay'een si galateeffadha. Warra sirra jirtaniif warra jala kana jirtan hundi keessaniyyuu galatoomaa isinin jaalladha. Galatooma. Ayyee galatoomii Saifuu dhugaa ni dandeessa. Baay'ee sirriitti dandeessa. Bakka guddaa ga'ullee ni dandeessa. Wanta akka shakkiin kana shakkiillee qabaatu hin qabdu. Maaliif gana qaxaleedha mucaa dargaggeessa lafaa dhufaa jiru. Hojiin kan kee ammoo ofii masii galee warroonni akka kan kee dandeettii akka kana fakkaatu qaban walaloo asoosama garaagaraa aaktiingii warroonni danda'an biyya keenya keessa sadarkaa akkamii akka irra ga'an hin beektaa barnoota kee irratti jabaadhu kitaabilee garaagaraa dubbisi warroota akka Looreet Tsaggaayee Gabramadiin fa'a Oromoodha akka Itoophiyaatti wal bahanii sadarkaa guddaa irra ga'an maaliif dandeettii amma kan keetii kanaan waa wal fakkaatudha sii galee walaloolee garaagaraa barreessuu bifa asoosamaatiin dhiyeessuu kitaabilee garaagaraa barreessuu gama aartiitiin waan ofii hojjetan kana ofii qofa dhiyeessuu osoo hin taane namoota aartii keessa jiran aaktiingii irratti warroota dandeettii qaban isaaniifillee kenna sii galee of qofaa bichaa osoo hin taane namoota birootiifillee waan hojjete kana kenna garuu xumura irratti kireeditiin isaa kan kee ta'u bifa sanaan moor yoo hojjette anillee inshaallah waan danda'u hundaan si qarqaaraa hojiilee kan keella akkaataa itti uummata biraan geennu waan tokko hiyyaalla jabaadhu mana kana yoo dhufte ammoo yeroo kamiyyuu dursa carraa sii kenna yeroo mana kiyya dhufte ammoo galgala hojii haarawa guyyaa irraa waan haarawa qabataa kootu nama 1,900 nu daawwataa jira namoonni 1,900 kun warri kan dura fooloon godhin hundinuu fooloo godhaa nama akkanaa kana hordofaa irraa waa barattu irraa waa argatanii dubbii reefu dhaabnetti deebina amma bakkuma jiru irraa shooddee reefu shaaloom dubbataa turte itti fufi shaaloom bakka dhaabderra isin agasii pilis koppiliinkii fi taaptaap godhaan nu dhageeffadhaa. Ganna kana booda barumsatti deebi'uu feetaa kan jedhu kaafachaa ni ture. Ana carraa kennitani? Yaa keetii dubbadhu. Yaa ani jechuun dhugaa dubbachuu fi tiktookii kanallee kunoo Nuuraddiin Baabaa waan cufallee keessa itti himee jira haasaa nama kana eegale malee akkasittillee irra hin turre. Haa ta'u barumsaan hawwiin kiyya guddaan duraanumallee barumsa irratti xiyyeeffannaa guddaa qabaa barachuullee hawwii guddaa qabaa garuu sababa maadariin tiyyallee qishu nama wantiiti saniif bakka osoo Nuuraddiin ima gaafattanii waan cufa itti himeen tureyyuu innuu ni beekaa jedhee No atumaan dubbadhu atuma ofuma keetii dubbadhu wanta akka afaan fi namaa ga'u hin jiru. Already si gargaara itteerti baratta waan ta'eef biikan keetii wanni afaan keetirraa bahu gaariidha beekaa. Okay. Bareedaadha rakkoon qabu ani barumsa barachuullee sirriitti illee ni fedha garuu waan barumsa na dhorkee tokkotu jira maaliif jennaan maadarii bira namni hin jiru ofii gargaaraa jechuudha ofuma sadarkaa amma jiru kanatti guyyaa gargaaraa oolee galgala yeroo argadhetti tiktookii kana fayyadama malee isaan baay'ee nama isaan gargaarullee hin qabani yeroo ammaa kanattis akka itti jiru yaa waabamatu beekaa namni keessa gaafa miidiyaa irratti dhuftee akka barbaaddee bashannantee nama waliin dubbattu gaarii akka gaariitti jirtan namni si beekaa garuu ani rakkinni kiyyallee namatti himachuullee baay'ee hin jaalladhu dubbadheellee hin beeku. Haa ta'u garuu maazarii gargaara bakka ani malee sirriitti isaantu iyyuu nama wantiitillee dadhabaadha. Saniif yoo na danda'ame ammoo barachuun nan dhibu gonkumaayyuu barachuuf hawwii guddaa qaba. Ayyee bareeda. Shaaloo miyuutii banadhu. Baratu fedhii qabaa jedha. Kanaafiyyuu waan jiruuni atillee kinoo keessaan tiktookii fooloo walii deebisaa.
dubbisiini akka obboleetti Oromoo tokkotti mucaan kun nama dandeettii qabu fuulduratti gaazexeessaa cimaa ta'uu danda'a. Barnoota isaallee barataa karaa sooshaal miidiyaa kanaan illee hawaasa illee bohaarsuu danda'a. Asirra yaadni kee maalinni? Yaadni koo waan inni jedhus gama tokkoon hin hubadhaa dhugaa isaatii maazarii isaa bira turuunillee garuu maazarii kee qaamaan isaan bira teettee isaanuma waliin gargaarsaa waan biraa mana keessa barbaachisu osoo hin taane fuulduratti deemaa karaa biraatiin illee isaan gargaaraa yoo jette malee barumsa kee dhiistee duwwaa isaan cinaa galtee taa'uunillee boruufsiifillee miidhama ta'a isaanis gargaaruu hin dandeettu. Isaan illee gargaaraa akkuma jirtu barumsa kan keetu deemteeti gaariidha jedhee yaada. Karaa barumsa keetiitiin waan jiru immoo waliin haasa'uu dandeenya. Karaa keessaatiin barumsa deemuun immoo more important jedhee yaada. Isaan gargaaruun kee waan gaarii godhartaa eebbifamii jabaadhu. Umurii kanatti nama maatiiyyuu yaadee miidhamne haadha kan kee maatii keetii si dhibee isaan cinaa teettee isaan gargaartu ta'uun waan guddaadha. Mucaa guddaa ta'uu kan kee mul'isa. Garuu barumsa kan keellee akka itti fuuftu fedha. An kanallee beekdee waan beekullee hin qabu. Asumarra si argee waan karaa sanii nama gargaaruuf maaliif seeneen dubbisu jedhee dhufee garuu barumsa kan kee akka deemtu barbaada. An karaa kanaan Naasirris waan jettuu jiraate, Nuraddiinis waan jettanii yoo jiraate barumsas deemaa isaanis karaa wal bukkee gargaaruun yoo jiraate jedhee yaada. Barumsa kee irra si gargaaruu danda'a. Ayyee bareeda Shaaloom galatoomii. Amma maal goota si fakkaate waan jiru isaa wal qunnamii shooddeedhaan jechuudha. Nambara isaallee si ergu dubbisiinii waan irra geettaniin garuu guyyaa tokko sagantaa qabnee asumarratti bifa gammachuutiin atillee dhuftee innillee Nuraddiin Baabaallee nama mucaa kana yeroo dheeraaf sappoorti godhaa ture yaadaan akka inni jabaatee ol bahuu waan danda'uun sappoorti godhaanii ture. Kanaafuu atiif inni waan irra geettaniin asumatti deebinee guyyaa tokko ummatallee bohaarsaa sillee galatoonfannee waan irra geettan ammoo kan nuuf beeksistan ta'a. Amma sagantaa keenyatti hafuufnu isin ammoo wal qunnama. Shooddee daqiiqaa tokko waan jettu qabdaa asirratti ati. Okay. Ani waan jedhu hin qabu. Yoo Nuraddiin Baabaa waa jedhan. Yeroo kennallee fayyadamaa sagantaa bohaartii kennatti illee deemuuf Baabaa ishee daqiiqaa tokko. Wallahi ani baay'ee waan jedhu hin qabu namni sadarkaa kanatti akka keessa jiruun as bahee akkaataa kanaan firii ta'uun isaatu waan tokko hanga tokko nutis gara kiyyaanaatis hin beekta mala kiyyaa. Saayikooloojii isaa akka inni gara sooshaal miidiyaa kana dhufuuf xiqqoo bira dhaabbachaa jira. Inshaallah hundi keenya bira yoo dhaabban yoo jajjabeessin moor kana keessaallee gara guddinatti ce'uu danda'a. Diiteelii keessoo isaas baay'ee dubbachuun barbaadu kanuma Naasir. Hayyee galatoomii amma immoo firoodhaaf carraa kenninaa weelkaam jennee irra firoo. Shooddee yoo deebite bakki keenya jira waan ta'eef ergadhu yaada keessirraa fuuna waan jiru ammoo Shaaloomii wajjin dubbataa kan adeemnu ta'a. Firoo carraan keeti. Wow. Hayyee hundi keemsanuu akkam nagaa jirtu isiniin jedhee jira. Nagaa galata rabbii jirta. Nagaa jira akkuma beekamu yeroo hundaa galgala qophiiwwan tokko tokko seenaa namoota haala gaazexeessummaatiin qopheessa. Guyyaa har'aa kana immoo nama gastii kana keessa jiru tokko leellisuudhaaf dhufe seenaa isaa jalqaba irraa kaasee haga information isaa akkuma na bira ga'een haga beekurraa waan tokko seenaa nama tokko isiniif qopheessee jira. Haga dhumaatti nafaana turan dhaamsa gooti. Jirra jirtuu kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii TikTokii keenya akkasumas hordoftoota odeeffannoo dhugaa fi amansiisaa maddarraa argachuu jaalatan hundi keessan nagaaf fayyaan keessan haa caaluun abdii kooti. Har'a laayivii kanarratti seenaa nama jireenya dhuunfaa isaa dhiisee lammiileef jiraatu nama namaaf ibsaa ta'uuf jecha ofiisaaf gubatu tokko isiniif qabadheen argamee jira.
jireenya godaansaa keessatti lafee dugdaa lammiilee keenyaa kan ta'e seenaa namummaa fi gootummaa Nuraddiin Baabaa qabadhee asitti argamee jira. Seenaa onnee nama tuquu fi barsiisaa ta'e kana hamma dhumaatti akka hordoftan isin affeera. Isinis deeggarsa keessan agarsiisuuf hanga dandeettaniin nu wajjin turan dhaamsa kooti. Namni hundi addunyaa kanarra yeroo jiraatu ashaaraa mataa isaa kaa'ee darba. Ta'us namoonni addaa muraas jireenya dhuunfaa isaanii dhiisanii warra kaaniif jiraachuu filannoo isaanii kan taasisanidha. Itoophiyaa keessatti namoota gocha tola ooltummaa kanaan beekaman keessaa tokko Nuraddiin Baabaadha. Lafa Arsii Bahaa irraa ka'ee hamma biyya alaatti amma immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin namoota hedduudhaaf abdii haaraa ta'uu irra darbee seenaa Nuraddiin Baabaa baay'ee kan nama dinqisiisuu fi fakkeenya gaarii kan namaaf ta'edha. Nuraddiin Baabaa kan dhalate godina Arsii Bahaa magaalaa Asallaa naannoo baadiyyaa Aleekoo Agar Salaam jedhamutti yoo ta'u ijoollummaa fi jireenya guddinni isaa garuu magaalaa Adaamaa keessatti dabarse. Biyya keessa yeroo jiru hojii mootummaa hojjetaa ta'uun uummata isaa qajeelummaa fi amanamummaadhaan tajaajilaa kan turedha. Haa ta'u malee akkuma dargaggeessa jabaa fi jireenya maatii isaa akkasumas kan mataa isaa fooyyessuu barbaadu kamiyyuu carraawwan haaraa barbaacha gara biyya alaa deemuuf murteesse. Imalli godaansaa kun jireenya isaa jijjiiruuf qofa osoo hin taane namoota kumaatamaaf mirgaa fi sagalee ta'uudhaaf karaa jalqabbii isaa kan turedha. Nuraddiin yeroo ammaa teessoo isaa Dubaay taasisuun jireenya isaa gaggeessaa jira. Dubaay keessatti hojiiwwan adda addaa hojjechaa of bulchus gidiraa rakkinaa fi gargaarsa dhabuu lammiilee isaa godaansa irratti argaman cal'isee ilaaluu hin dandeenye. Kanaan irraa kan keessu hojiiwwan baay'ee rakkisoo fi sodaachisoo ta'an kanneen armaan gadii raawwachuu jalqabe. Inni jalqabaa warra rakkatan gargaaruu fi reeffa du'an maatiitti deebisuun biyya ambaa keessatti sababa adda addaatiin lammiilee Itoophiyaa jireenyi isaanii darbee reef isaanii kabajaa gara biyyaa fi maatii isaaniitti akka deebi'u gochuuf imbaasii Itoophiyaa Dubaay jiruu fi koominitii diyaasporaa waliin dhiyeenyattii fi qindoominaan hojjechuun deeggarsa mallaqaa fi humna guddaa taasisee jira. Ammas kan itti fufedha. Dallaalota seeraan alaa fi saamtota saaxiluu keessatti gidiraa fi imimmaan lammiilee isaaniitiin kan daldalan daldaltoota seeraan alaa ija jabummaan saaxiluun jireenya namoota hedduu du'aa fi hidhaa jalaa oolcheera. Mallaqa gowwoomfaman deebisisuu keessatti namoota harka daldaltoota seeraan alaa gowwoomfamanii mallaqa isaanii karaa adda addaa deebisisuu keessatti shoora olaanaa kan taphataa jirudha. Hariiroo diyaasporaa fi mootummaa cimsuu keessatti yoo ilaalu hawaasni Itoophiyaa ala jiru yookaan diyaasporaan biyya dhaloota isaa waliin akka cimu ijaarsa biyya irratti waliin akka hammatu gochuu keessatti riqicha guddaa ta'ee tajaajilaa jira. Ammas kan itti fufedha. Nuraddiin Baabaa ammas humna teknoolojii fi miidiyaa hawaasummaa fayyadamuu isaa sadarkaa olaanaatti kan ceessedha. Boqonnaa haaraa kana keessatti dargaggoota irratti kan xiyyeeffatee fi dhaloota kan ijaarudha. Dargaggoota dandeettii qaban jajjabeessuu keessatti dandeettii adda addaa osoo qaban of beeksisuu kan hin dandeenye dargaggoota deeggaruun fuulli miidiyaa hawaasummaa isaanii akka guddatuu fi dandeettii isaanii uummanni bal'aan akka arganiif hojiiwwan guddaa hojjechaa jira. Karaa biraatiin qophii laayivii isaa irratti qophiiwwan kallattii laayiv gastii qopheessuun namoota kallattiin affeeruun rakkinaa fi yaada isaanii akka himataniif namoota biroof akka barsiisan carraa kennuun akkasumas furmaata ariifachiisaa mijeessuu keessatti mariiwwan kanneen irratti rakkoolee ka'an dhaga'uu qofaan osoo hin daangeffamin tola ooltota waliin qindoomuudhaan warra rakkataniif furmaata ariifachiisaa mallaqaa yaalaa fi furmaata seeraa mijeessaa kan itti fufedha. Maqaa gaariin fi dhiibbaan Nuraddiin Baabaa biyya alaa fi miidiyaa hawaasummaa qofaan kan hin daangeffamnedha. Waggaa darbe gara biyya isaa Itoophiyaatti yeroo deebi'e hojiin tola ooltummaa inni hojjechaa jiru miidiyaalee biyya keessaa bebeekamoo fi gurguddoo biyyattii irratti xiyyeeffannoo guddaa argateera. Imala isaa gumaacha inni taasisee fi karoora isaa gara fuulduraatti uummataaf beeksisuuf miidiyaaleen biyya keessaa adda duree ta'an kanneen akka OBS, Faana Broadcasting, Waaltaa Televizyinii fi kanneen biroo isa dubbisuuf gaafiif deebii gochuuf hawwii guddaan kan barbaadan yoo ta'es kunis gumaacha inni biyyaa fi lammii isaatiif taasisaa jiru hangam iddoo guddaa akka qabu kan agarsiisudha. Milkaa'inaa fi imala namooma bu'a qabeessa ta'e kana hundaaf qooda guddaa kan qabu hariiroo cimaa fi gaarii Nuraddiin Baabaa imbaasii Itoophiyaa Dubaay jiruu fi koominitii diyaasporaa waliin kan uumedha. Imbaasiin Itoophiyaa Dubaay jiru mirga lammiilee kabachiisuu fi adeemsa seeraa rakkisoo mudataniif deebii ariifachiisaa kennuu irratti qabsoo inni taasisu
kan dinqisiifamu yoo ta'u koominitiin diiyaasporaa saaluma wal fakkaatuun lammiilee isaa deeggaruuf qindeessuuf halkanii fi guyyaa kan dhama'aa jiru ta'uu kan hubannedha. Nuraddiin Baabaa dhaabbileen lameen kana waliin qindaa'uun deeggarsa dippiloomaasii fi seera imbaasichaa dandeettii tokkummaa akkasumas kutannoo namoomaa kana mataa isaa walitti dhuun rakkoolee lammiilee baay'ee rakkisoo turanii fi hojiiwwan reeffa warra du'anii gara biyyaatti deebisuu milkaa'inaan raawwachuu danda'eera. Hariiroo sadan amantii fi tumsa irratti hundaa'e kun dhaabbileen mootummaa hawaasni fi tololtoonni dhuunfaa qindaa'anii yoo hojjetan qormaatilee jajjaboo ta'aniif furmaata hammam guddaa fi ariifachiisaa fiduu akka danda'amu kan agarsiisu gocha fakkeenya gaarii guutuu addunyaaf ta'edha. Walumaa galatti Nuraddiin Baabaa lafa Arsii Asallaa Aleekoo Agar Salaam irraa ka'ee magaalaa Adaamaatti guddatee fi ibidda jireenya godaansa keessa darbee teessoo isaa Dubaay gochuun har'a namoota hedduuf da'oo fi sagalee haqaa ta'uun kan danda'e nama olmaa guddaa biyyi keenya irraa qabdudha. Seenaan isaa kan agarsiisu fedhii cimaa fi garaa qulqulluu yoo qabaatan kofoo addunyaa kamiyyuu keessatti ta'anii akkasuma qaama dhimmi ilaallatu waliin qindaa'uun lammiilee fi biyya namaa olmaa guddaa qabu ta'uun akka danda'amu Nuraddiin Baabaa dargaggoota Itoophiyaatiif boonsaa guddaa fi fakkeenya tola ooltummaa guddaa ta'ee jira. Maarree kabajamtoota hordoftoota toora TikTokii keenya seenaa kana bifa ajaa'iba ta'een Amaariffaanis qopheessee isiniif dhiyaatee jira. Daqiiqaa muraasa booda kan walitti deebinu ta'a. Waan na dhaggeeffattaniif horaa bulaa deebanaa. Kun wanti leenca darbisiisaa kan waggaa meeqa irratti hojjatte boo? Guyyaa afuraffaa kiyyaa guyyaa afuritti xumure. Thank you. Hedduu galatoomii obboleessa keenya hiriyyaa keenya nama waliin biyya tokko keessa waliin jiraannu bifa kanaan seenaa isaa dadhabbii isaa waan inni Oromoof aarsaa kafalaa ture bifa kanaan qindeessitee nu dhiyeessuu keetiif ulfaadhu galatoomii. Ati ammoo kan durallee walagarree yaada kennee jira. Hojiin ati hojjettu hedduu namatti tolaa jabaadhu bakka guddaa akka geettu abdii qaba. Wanti takkittiin ammoo ergaan itti sii dabaluu barbaadu no afaan Oromootiin hin ga'a. Ergaan itti sii dabaluu barbaadu ati amma maal gosa fakkaate gola Oromiyaa kana kitaaba garaagaraa dubbistee guyyaa tokko seenaa Arsii, guyyaa tokko seenaa Wallaggaa, guyyaa tokko seenaa Jimmaa, guyyaa tokko seenaa Iluu Abbaaboor, guyyaa tokko seenaa Maccaaf Tuulamaa yookiin ammoo seenaa warra Tuulamaa yookiin Shawaa jechuudha. Akkasuma immoo gootota Oromoo namoota bebbeekamoo namoota garaagaraa kan kitaabilee garaagaraa irraa bakka itti barreeffamee jirurraa seenaa isaanii kan sii galee qindeeffattee yoo fiddee bifa kanaan ammooyyuu viidiyoolee waraabaa haa ta'uu carraalee gastee argattutti guyyaa tokko mana baabaati guyyaa tokko mana kiyyatti illee fakkeenya har'aa fakkeenyaa fi seenaa mootii shanan gibee qabattee yookaan dhuftu taate qo'attee dubbistee kitaabilee garaagaraa irraa yookiin bakka jiru barbaaddee jechaadha. Guyyaa biroo ammoo seenaa uummata Walloo qabattee dhufte moor ammoo sirriitti fudhatama guddaa argachuu dandeetta. Maaliif dandeettiin ati qabdu kun dandeettii guddaadha baay'ee sirriitti kennama qabda. Seenaa Nuraddiin Baabaa haga kana qindeessitee dhiyeessuu dandeennaan seenaa Garoon asii Amaariffaanis haala adda ta'een qopheessee asumaan osoo dhiifama wajjin itti fufe. Okay, dhiyeesse rakkoo hin qabu. Namoota birootiin illee carraa kennu ture dhiyeesse. Siin Baabaa Walloluun barbaada. Guddaa galatamee ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቲክታክ ቤተሰቦቼ ዛሬ በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ ትልቅ ተስፋን ስለጫረ በራሱ ህይወት ውስጥ አልፎ ሌሎች ሻማ ስለሆነ አንድ ድንቅ ኢትዮጵያዊ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እያንዳንዱ ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲኖር የራሱን አሻራ ጥሎ ያልፋል። ነገር ግን ጥቂት የማይባሉ ልዩ ሰዎች የራሳቸውን ህይወትና ምቾት ትተው ለሌሎች መኖርን ምርጫቸው ያደርጋሉ። ከዚህ ብርቅዬ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ ኑረዲን ባባ ነው። ከምስራቅ አርሲ ምድር ተነስቶ እስከ ስደት ዓለም አሁን ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ለብዙዎች ተስፋ እስከ መሆን የደረሰው የኑረዲን ባባ ታሪክ እጅግ አስደናቂና የአርአያነት ያለው ነው። ኑረዲን ባባ የተወለደው በምስራቅ አርሲ ዞን በአሰላ ከተማ ልዩ ስሟ አሌኮ አገር ሰላም በምትባለው ገጠራማ አካባቢ ሲሆን ህፃንነቱና የእድገት ዘመኑን ግን ያሳለፈው በአዳማ ከተማ ውስጥ ነው። በሀገሩ ያለ የመንግስት ሰራተኛ በመሆን ህዝቡን በቅንነትና በታማኝነት ሲያገለግል ቆይቷል። ነገር ግን እንደማንኛውም ጠንካራና የቤተሰቡን እንዲሁም የራሱን ኑሮ የማሻሻል
ማሻሻል እንደሚፈልግ ወጣት አዳዲስ እድሎችን ፍለጋ ወደ ውጭ ሀገር ለመጓዝ ወሰነ። የስደት ጉዞ ግን ራሱን ለመቀየር ብቻ ሳይሆን ለሺዎች የሚተርፍና የሰብአዊነት መንገድ ለመጀመር የመጀመሪያ ምዕራፍ ነበር። ኑረዲን በአሁኑ ወቅት መቀመጫውን በዱባይ በማድረግ ኑሮን እየመራ ይገኛል። በዱባይ ሆኖ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ራሱን ቢያስተዳድርም በስደት የሚሰቃዩትን የሚበደሉትን ረዳት ያጡትን ወገኖችን የወገኖቹን ህመም በዝምታ መመልከት አልቻለም። በዚህ ምክንያት እጅግ አስቸጋሪና አደገኛ የተባሉ ነገሮችን ሲያደርግ ተመልክተናል። ከነዚህም መካከል በባዕድ የተቸገሩትን መርዳትና የሟቾችን አስክሬን ወደ ሀገር መመለስ፣ በባዕድ ሀገር በተለያዩ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ኢትዮጵያውያን አስክሬን በክብር ወደ ሀገራቸውና ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለስ ለማድረግ በዱባይ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲና ከዲያስፖራ ኮሚኒቲ ጋር በቅርበትና በቅንጅት በመስራት ከፍተኛ የገንዘብና የጉልበት ድጋፍ አድርጓል። አሁንም እያደረገ ይገኛል። በወገኖቻችን ስቃይና እንባ የሚነግዱ ህገወጥ ደላሎችና አጭበርባሪዎችን በድፍረት የማጋለጥ የብዙዎችን ህይወት ከሞትና ከእስራት ታድጓል። ከአጭበርባሪዎችና ከተለያዩ ሰዎች ገንዘብ በተለያዩ መንገዶች እንዲመለስላቸው በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚናም ተጫውቷል። የዲያስፖራና የመንግስት ግንኙነት ማጠናከር አኳያ ስንመለከተው በውጪ የሚኖረው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አሊያም ዲያስፖራ ከሀገር ቤት ጋር ያለው ትስስር እንዲጠናከር ከሀገር ግንባታ ጋር ትልቅ ድልድይ ሆኗል። ኑረዲን ባባ አሁን ላይ ደግሞ የቴክኖሎጂና የሶሻል ሚዲያን ኃይል በመጠቀም ስራዎቹን ይበልጥ ወደ ላቀ ደረጃ አሸጋግሯል። የአዲሱ ምዕራፍ በተለይ በወጣቶች ላይ ያተኮረና ትውልድን የሚገነባ ታሪክ ነው። ተስጦ ያላቸውን ወጣቶች ማበረታታት፣ የተለያዩ ችሎታ ያላቸው ራሳቸውን አቅማቸውን ለብዙዎች ማሳየት እንዲችሉ ያደርጋል። በቀጥታ ስርጭት ወይንም በላይቭ ገስት ላይ በራሱ ገጽ ላይ በሚያደርጋቸው የላይቭ ገስት ፕሮግራሞች ላይ ሰዎችን በቀጥታ በመጋበዝ ችግሮቻቸውንና ሐሳቦቻቸውን ለሌሎች እንዲያካፍሉ እያደረገ ይገኛል። በውይይቶች ላይ የሚነሱትን ችግሮች በመስማት ብቻ ሳይወሰን ከበጎ አድራጊዎች ጋር በመተባበር ለተቸገሩ ሰዎች መፍትሄ እየሰጠ ፈጣን የገንዘብ የሕክምና የህግ መፍትሄዎችን እያመቻቸ ይገኛል። የኑረዲን ባባ መልካም ስምና ተጽዕኖ በውጭ ሀገርና በሶሻል ሚዲያ ብቻ ተወስኖ አልቀረም። ባለፈው ዓመት ወደ ሀገሩ ኢትዮጵያ በተመለሰበት ወቅት እያከናወነ ያለው ትልቅ የሚዲያ ዘንድ ከፍተኛ ትኩረት ስቧል። የሱን ጉዞ ያበረከተው አስተዋጽኦና ቀጣይ እቅዶቹ ለህዝብ ማስተዋወቅ እንደ ኦቢኤስ እና ፋና ብሮድካስቲንግ እንዲሁም ፋና ዋልታ ቴሌቪዥን እና ሌሎች ግንባር ቀደም የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች እሱን ለማነጋገር ቃለ መጠየቅ በማድረግ በጉጉት ሲፈልጉት እንደሆነ ተመልክተናል። ይህ ሁኔታ እሱ ለሀገርና ለወገን ያበረከተው ያለው አስተዋጽኦ ምን ያህል ጥልቅ ቦታ የሚሰጠው መሆኑን ማሳያ ነው። ለዚህ ሁሉ ስኬትና ውጤታማ የሰብአዊነት ጉዞ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ኑረዲን ባባ በዱባይ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲና ከዲያስፖራ ኮሚኒቲው ጋር የፈጠረው እጅግ የጠበቀና መልካም ግንኙነት ነው። በዱባይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለዜጎች መብት መከበርና ለሚያጋጥመው አስቸጋሪ የህግ ሂደቶች ፈጣን ምላሽ በመስጠት ረገድ የሚያደርገው ተጋድሎ የሚደነቅ ሲሆን ለማስተባበር ኑረዲን ባባ ከነዚህ ሁለት ተቋማት ጋር በመቀናጀት የኤምባሲውን ዲፕሎማሲያዊና ህጋዊ ድጋፍ የኮሚኒቲውን ቁርጠኝነትና በማስተባበር እጅግ አስቸጋሪ የነበሩ የዜጎች ችግሮችን የሟቾችን አስክሬን ወደ ሀገር የመመለስ ስራዎች በስኬት ማከናወን ችሏል። የእምነትና ትብብር ላይ የተመሰረተ የሶስትዮሽ ግንኙነት የመንግስት ተቋማት ማህበረሰቦችና በጎ አድራጊ ግለሰቦች ተቀናጅተው ሲሰሩ አስቸጋሪ ፈተናዎች ምን ያህል ታላቅና ፈጣን መፍትሄ ማምጣት እንደሚችሉ የሚያሳዩ ፍጹም አርአያነት ያለው ተግባር ነው። በአጠቃላይ ኑረዲን ባባ ከአርሲ አሰላ ሀገር ሰላም ምድር ወጥቶ በአዳማ ከተማ አድጎና በስደት ህይወት እሳት ውስጥ አልፎ መቀመጫውን በዱባይ አድርጎ ዛሬ ለህዝቦች እንዲሁም ለወገኖቻችን መጠጊያና የፍትህ ድምፅ መሆን የቻለ ታላቅ የሀገር ባለውለታ ነው። ታሪኩ የሚያሳየን ጠንካራ ፍላጎትና ቅልብ ካለ
የትኛውም ዓለም ጥግ ሆኖ እንዲሁም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ለወገንና ለሀገር ትልቅ ባለውለታ መሆን እንደሚቻል ነው። ኑረዲን ባባ ለኢትዮጵያን ወጣቶች ታላቅ ኩራትና የበጎ አድራጎት ተምሳሌት ነው። እናም የተከበራችሁ ውድ የቲክታክ ቤተሰቦቼ ለተፈጠረው የቴክኒክ ችግርን ከልብ ይቅርታ እየጠየቅኳችሁ እስካሁን ስላዳመጣችሁኝ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። አዎ ኑረዲን ባባ በትናንሽ ቃላቶች እንዲህ ባሞግሰውም ለሱ ቃላት ያንሰውናልና ሌሎች ኢንፍሉዌንሰሮች ወይንም ሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪዎችም ለህዝቦቻችን እንዲትቆሙ ዘንድ በአክብሮት ጥሬን ላስተላልፍላችሁ እወዳለሁ። ኤጋ ከበጀምቶታ ፎርዶፍቶታ ቶረ ቲክቶክ ይገኛ Qophiin guyyaa har'aatiif qobadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Nuraddiin Baabaa jechoota ittiin ibsinu dhabshuus hagana yoo jenne ni gaha jenne yaanna. Marree kabajamtoonnii fi daawwattoonni toora TikTokii keenya akkasumas influenceroonni biyya keenya hundi keessan isinis sagalee ummata keenyaaf iddooma jirtanitti akka taatan dhaamsa koo isiniif dabarsuu barbaada. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Thank you very much. Thank you. Wallahi Rabbi Fayyasi hakennu Nuraddiin Baaba akkanatti inni guyyama fedhee haa dalagu akkanatti ibsa gaarii ibsa bareeda ibsa hojii abbaa fakkaatu ibsuun hojii abbaatiin akkana nama ibsuun waan guddaadha. Keessatti ammoo Nuraddiin Baabaan kanaan dura dalayde caalaa akka dalayduuf kaka'umsa akkasii ta'u abdiin qaba asiini. Anaa onne natti horee bar mucaan jarana. Ganaa sitti horuu qaba isa qofaa miti tola ooltummaa kee asumarraa itti fufuu qabda. Jechoonni namaatii fi gochoonni garaagaraa duuba si deebisuu hin qabu. Akkasuma qaadii sabaati dhugama nama waan guddaa uummata kanaaf oolaa ture ammas oolaa jiru dadhabbiin maletti gargaarsaan maletti yookiin kifiyyaa tokkoon ala tola ooltummaa jechuun waan guddaadha. Rabbiif nama biraas galanni namaa waan gaarii dubbate hojjetee akkanumatti gaha. Akkuma Oromoon kalee jettee cooraan dhugaa biraa dhufti dhuufuun udaan biraa dhufti akkuma jedhan san dhugaa biraa wanni ka'amu waan dhugaa jirtutu har'a mucaa kana keessaan dubbatame. Rabbiin ammas oliin si haa deemu. Rabbiin si haa tiisku. Hojii ati hojjetteef Rabbi jazaa khayrii si haa kafalu. Namni sabaaf dhaabate guyyaa tokko seenaan isaa dubbatamuun oolu. Wanni kuni sagalee waraabamee jira. Namni sagalee waraabata hin kaa'ama. Seenaadhaaf yaadannoo ta'a. Namoota yookiin ka tokko akkanatti tola ooltummaadhaaf uummataaf hojjetu kakuun ammoo uummata saamuuf fakkeenyas ta'a. Hojii gaggaarii qabaachuun amala gaarii qabaachuun abbaa waamsisaa karaa kamiinuu haa ta'u. Har'aaf isin tiktaak irra qalbii isiniif fakkaata malee wanti kun riyaalitii waan lafa gabbu'ee dhugaa ta'e. Waan dhugaa irratti hundaa'u akkanatti yeroo ibsamu nama kamiyyuu hamilee itti hora. Hattuu jallataa dhara dalagaa karaa khayriitti akka waamamu ilmoon namaa bifa kanaan hawwii hin dhabu jedhee yaadaa. Baay'ee galatoome obboleessa kiyyaatis Nuraddiin Rabbiin ammas hojii kee hojii bareeda akkasii godhu si hawwa obboleessa kiyya qaalii. Barakallahu fiikum. Thank you. Ahlan wa sahlan deebinee jirra artist Taakee baga nagaan dhufte. Hayyee baga jiraattee dhagaama sagaleen koo. Yaa Nama yeroo jalqabaa fi wal arginee anaafati dhugaa dubbachuu fi Nuraddiin Baabaa kana yeroo faarsan illee namatti tola beektaa fuulumti isaallee hin fakkaata amma akkuma laaltanii akka yaadi koona jalaa hin banne itti aansee firaa dhugaa dubbachuuf afaan Oromoodhaanis Amaariffaanis pronunciation isaa keessattuu Amaariffaanis sadaffaa ati ganaa umriin keellee ijoollee waan ta'eef Ingiliffallee kana caalaa akka afaan Oromoo kanaaf akka Amaariffa kanatti Ingiliffatti dabaladhuuti international journalistii nuu taataa jechuudha dhugaa dubbachuuf too sa'aatii guutuu dhugaa dubbachuuf በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ባባን ወራበቴ ተደያዳ ኩኒ አካጨራው ያጋጣሚ ዱፈ መሌ አልተኮ ተኮ ኢሚጀቱ አከስቲን ቅንዳውቲ ያደኒፋ ኮሬዳ ማሪያተኒፋ ቅንዳው ዲሱ ደንዳ dhugaa dubbachuuf Naasrii mana kee dhufu kootti gammadeera. Namootan baay'ee jaalladhu keessaa nama tasgabba'aa dargaggeessa miiraan hin oofamne amala qabeessa.
nama gurguddaa tas keessa jira gaa jeneraal naafsiif hiriyootaan kanaan dura ol dubbisee baabaan immoo ambaasaadara keenya galatooma walitti hin deebinaan jira. Dhugaa baay'een gammade ijoollee kana lamaanitti dheengadda firaa fi shooddeetti abdii qaba dhaloonni galatooma baay'een gammadee jira. Thank you hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii jedheen jira ulfaadha. Galatoomii takkee koo anis namoota si dinqisiifatu keessaa namoota isin laalaa hojii keessanitti bohaaraa guddate keessaa nama tokko siifi buzee leechaa buzee ammoo deddeebinee guyyaa baay'ee wal argaa turre kana dura waggaa 2-3 dura karaa tiktookiitiin innillee hin dhufaa yeroo san aktiivii ture amma baay'ee arin arguuni siin ammoo yeroo jalqabaatiif wal agarree baga nagaa han dhuftee ufa foollee sittaa baratu gara miidiyaa kanatti atillee aktiiv akka taatu abdiin qaba. Galatoomii erga dhufanii ammoo afaan duwwaan bahanii bakka kanaa kana dhufanii jechaadha. Gidduudhaan haasaaf yaada kaasaa turre malee sagantaa bohaartii namni hunduu taalentii ofii qabu ka koomedii danda'u koomedii ka walaloo danda'u walaloo ka sirba danda'u sirba. Ana ammoo sirba kee keessaa tokko ka jaaladhu qaba. Sirba garuu baay'ee qabda akkamiin beekan koomediin baay'inaanii sirba kaati qabdu san keessaa isuma arge jaaladha. Maali badiinko malam balleesse oduu hadhaawaa eessa dhageesse. Anillee egaa madarakiin keeti jedhu. Namoota baay'ee sagalee isaanii jaalladhutu as jira. Egaa waan qabu walitti qusatu mitiire Oromoon egaa dhugaa dubbachuu fi kanaan durallee si argeera gaafati ijoollee walitti qabdu poozitiiviliidha ani ilaalchisi qabu sooshaal miidiyaa kanarraa namoota Oromoon qabdu dargaggoota ta'anii akka jaarsaa ta'an tasgabbaa'oo ta'an keessaati tokko. Sirba isuma qofan qaba garuu inni kaan hin baane albamiidha inni isa yeroo dargaggummaa baaseedha isa Nasriit jedhe gaa jeneraal jedhure. Namni akka jedhu barbaadan hundi keessanuu koppii liinki taaptaap godhaa isarratti illee giiftii roobsaa nutti agarsiisan jaalalaaf kabajaa isaa qabdanii takkee namni hin beekne hin jiru baay'isee dhugaa dubbatuudhaa fi hooggantoota sadarkaa mootummaa irraa kaasee hanga garjallaa jiraataa hawaasa qotee bulaatitti buzeef takkee namni hin beekne hin jiru. Warra awwala miidiyaa kanatti makamee akkasuma gara koomedii isaaniitiin TV garagaraa yeroo duraaniin OBN fa'aa irratti miidiyaalee garagaraa irratti argaa turtanii isteejiilee garagaraa guutuu Oromiyaa keessa qophaa'u irratti ni beeytanii dhugaa hawaasni hedduu isin beekaa hedduu isin jaalataa anis hawaasa san keessaa tokko ati jetteef osoo hin taane riiliisuma dhugaa wallaahi hojii keessan ilaalaa guddadhee hedduu waan namatti toluudha. Moorammoo sirba sana yoo asiin qaamaan na biratti argamteen affeerte ammoo yaa'ii galatoo guddaa. Galatoo naaftes naaf jiraattu. Maali badiinko kan hin balleesse oduu hadhaawaa eessa dhageesse summii jaalalaa nutti facaase amataa dhufee gargar nu baase kanaaf hin boo'eeme maal lolaase. Walirraa addan baanu waadaa qabnaa silaa akkamittiin cabee riqichi jaalalaa kiyya mileen buutee jiruun golgolaa'ee of biraa sidamnaan guyyaan dukkanaa'ee yoo nyaadheen gabbadhu homtuu natti hin tolu kofla kee baradhee sumaa wajjin oolu. Maal wayya si agabdee lubbuun kiyya dararamtee qaroon kiyya falan dhabee miya michuu kiyya. Burqaa koo taliilaa sitti booressanii seenaa koo mi'aawaa
sitti hadheessanii atis dogoggortee narraatii fagaattee oolte odoon bullee faana fageeffattee angaruu si gaanuuf garaan nan dandeessu obseetan si eegaa hanga guyyaan geessu. Jalalle, jalalle, jalalle. Hangam garaa jabaatullee, hangam narraa fagaatullee. Onnee koo keessa jirtarrallee. Akkasuma galatooma hoggaa meeqa booda na sirbisiiste. Nasri mute irra jirta. Okay, mute irra jira. Baay'inaan sirbi kun ana seenaa wayii waan naaf qabuu fi takkee guyyatu oofee walitti nu fide. Sagaleen kee ammoo akkuma sirbarraa sana jira akkasumatti bareeda. Waaw maashaallah. Dhugaa hedduu namatti tola. Umriin nu dheeradhu. Amma warra sillee namoonni akkasii affeeran goonaa naafsii faatii reefurraa waa hin jenne qaatas taa'aa ture. Naafsiif mee amma madarakiin keeti ifa maarra gurree sirra turre. No. Rakkoon hin jiru Nasri manni mana kenna manni mana kiyya akka tokkotti illee fudhatini. Ani dura daanyaa taanaan jettee naanumaan barree daanyaa ta'ee amma atillee bakka warruma isteejii keessaa ta'e daanyaa an Nuraddiin Baabaa waliin ta'ama daanyaan dhufeera waan ta'eef. Amma affeerraadha bakka koppiliin godhaa mooq godhaa namni hunduu sagalee isaatiin jeneraalillee sabboontuullee seefullee walaloo tokko itti nuu deebitaa itti qophaahi waanuma akka reefuu waan bareeda isaa nuuf qopheessi shooddeellee yeroo tokko madarakii irra deebitee akka reefuu sanitti shambaa gootaa nama hundaafuu carraa kennaa. Koppiliinkii ammoo hin dagatinaa taaptaabii kana biyaansa 1 miiliyoona tokko seenuu qabnaarraa. Madarakiin keeti fayyadam carraa kee. Galatoom. Uummata koo galatooma ulfadha. Dhufte boontuun arsii tayoo maryaadu. Ana lubu kootuma koot oluma dhiyaadhu inkama fayyaa qabu dhukkuba keenaadha arsoomni qorsooma jennaan kanaaf si barbaada. Calleen morma keetirraa taguun tuuta kee jidduu rafeen bulle yaadame shaggeen gatti miidhagduu. Otoo sin gaafanne biyya keetu baale ta'uu hima biifti keetu. Otoo sin gaafanne biyya keetu arsii ta'uu hima biifti keetu. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Mina eegisha kuuntalaa wajjin gallaa. Shagee bareedduu tapoo koolaa fedhadhaanii. Mucaa bareedaa warri guddisee daa'imaanii. Ittuu hacaalu bulbulee jedhama maqaanii. Tadaangaan qabne miidhaga toltee uumarraa. Ijaan na laalte akkami qalbiin na ciifti. Insooma yaloo koo bareedduu si koomandooti. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Mina eegisha kuuntalaa wajjin gallaye.
haate kaametti talamin irraa baraate sayyuu kalamin irraa baraate laalame laala bareeda walaa budaalte tasikoo mandooti tawa caalee bullaala deemsatti beeka edaa gooshiyo ngarre gazinaa cala. Nasrishaa dhiifama sirba tokko ka beestiin akka malee fedhutu jira. Isa sangaata akka jedhee fi isinirraa bula carraa namoota biraatiif dabarsa. Namoonni biraa immoo dhiifama naaf godha. Ka akka daagii fa'aa artist wanduu fa'aa isin dura waa jechuu kiyyatti dhiifama isin gaafadha. Abboo tamboo badee maallu jara dungana malee dhufee galgala deebi'ee fakkaate maraatu. Tajaalala mbeene maraate jetti tajaalala beektu hin araade jetti. Fasaasaraa dhufti sabbannishaa jedha arsii roobasee jabbii galchaa jedha. Isin roobaa miti ashonkoteeti autosuma eeguu badde bultiin tiyyaa. Deebitee karaa kana baata deemsigee garaa nama nyaata. Gajeera tulbaana ganda fatoo dullee gaaddaa naflee marga baafte turreen. Kaloo margi jigee haama malee fagoo malee dhibee dhaama malee. Roobee wala jiyyoo arbi keessa ba'e zimaaf na jibbanii way bineensa ta'e. Utubaa sibiilaa jala dhaabatanii zimaaf akka diinaa natti dhaadatanii. Deebitee karaa kana baata deemsigee garaa nama nyaata. Maafaan sidii saakkas dhiisuun jirtu maafaan sidii saakkas dhiisuun jirtu. Dammaan adii tofaa yoo atiin seeqattu dammaan adii tofaa yoo atiin seeqattu. Eegan gachi seedaaf juunsi argee eegan gachi seedaaf juunsi argee. Anasiyaa dimoosin yaadee shagee anasiyaa dimoosin yaadee shagee. Guutee baree ni akka biyyeeka margaa guutee baree ni akka biyyeeka margaa. Ofii kan kee kun oolee bulee naati kaa ofii. Odolchayaa bataa warra beebee baruu odolchayaa bataa warra beebee baruu. Eessarrawaa rigee asii wajjin galuu eessarrawaa rigee asii wajjin galuu. Bishaan waraab na buunee malkaa qamaree bishaan waraab na buunee malkaa qamaree. Inka kadhaa ani inka buusii malee inka kadhaa kiyyaan inka buusii malee. Dammaan adii xiyyaara kaarruu kumaa dammaan adii xiyyaara kaarruu kumaa. Anis jaaladhaa tisa akkasuma anis jaaladhaa tisa akkasuma. Galatoomaa ulfaadhaa uummata koo uummata jaalalaa. Beestii the big man hedduu galatoomii General Shoddee Seefuu Sabboontuu artist Wanduu Takkee Nuraddiin Baabaa Nasrii Mangistii turtii gaarii isiniif haa ta'u yeroo dheeraa. Galatoomii amma madarakii yeroo tokko Sabboontuu fi beestiidhaaf kenna. Nasrii caarraa kanaan namni ho'iinaa bilbilee mucaa firaasaniif kennaa qaba jedha. Sabboonaa Real Estate egaa dhaabbata Real Estateota biyya keessaati. Toofiq Kadir jedhama. Ol galchi. Okay, hin galchaan hin eegi. Ani bakka gadhiisaa fi Nasrii beestii. Turuu dandeetoo barbaadde rakkoon qaba biyya. No. Ani namoota baay'eetu jala kana jira by the way. Nasrii yoo dandeette Nasrii Mangistii dhiifama wajjin daagii fa'aatu jala kana jiranii. Dhugaa rabbii na offolcha takkee fa'aatu jira.
warra sunniin hiriyaa takkeeti nama san jala otoo bu'ee natti tola. Kebeek fa'aatu jala kana turanii ijoollee qixalee warra gaazexeessummaa.